كتم ملأ يا تمام تريس رجعنا كان النادي رجعنا كان النادي اللي بوشة أبو غربات أبو دبال دبال dapat demi apa? دبال أوكس Debal dapat demi dulu. Tapi cok. أوكس Tiga yard opsi dapat. Kau sebenarnya turun batu dah pemain. Anak tu pasti dah esret. Ya kemarin itu dia suara. Apa nama ama. Nah mutia ada dia di salel mah ada suara. Gue tak nak tilip dah ini bola. Debal kalau tidak dapat doa. لك كان مخاد نو أبو السلام عليكم Debal nudis. وعليكم السلام أبو دبال كلام تدريس Ayah kemana? Jangan opsi. Ayah kemana tinjauan? Sini bukan apa. Oh, dompet anak kadirat itu dompet tak? Aku Debal apa kami? أبو Orang kaya kemana? Kita kena di mana kapan? Orang lupa bukan khasis. أوبس ترتيبه قلنا Baiklah. Mekin sini jadi. Lalu orang mau terada. Lah. Ali. Jangan. Ali begitu tak? Oi, berasa. Sekali lagi yurti. Terompat jawab. Terompat orang terkenal. Hamzah Haji. Ta Debal askan dijir raga ta Debal. Lah. Amal. Rabbal Kaaba. Rabbal Kaaba. Turumbadu nada kan uragaya kau makia. Sini kan harus. Debal dapat doa terus sih apa nak balik? Yo, nang wanda kan nanggapat. Jadi kama ma wanda kaya nanggapatin ega kama nangga kaya naba. Sih kan nang sinjer ilmu ada Debal salah. nudis. Ana muti hada kaya salen jebar ilma hada salu fara fara. Ada turun. Faki unnat libda nat mushaya turumbadu mana. Ushasha nat muti hada kaya sana sali. Ma ada salu. Ada tu. Ma sira gasa namul nat libda. Ilmu ada salah. Ana si sale ti mandar he wali kebe ududani. Ma ada salu. Na si sale asirat ilma hada salu. Debal. Na aman ke guru aja si sale jebar harut dan gitu mashallah kaya udu kaya. Orang bisa dan lagi ya. Ilma hada salu. Na udu kosta. أبو اللي تشوفه تقول وشا. ده إذا اللي تشوفه تقول ده Eh guna gabata. Raga mali kabda. Ana ye. Kaman. Memang terompat jawab sih. Ana ye kaman bat raga sal. turumba du na opsi memi Terompat jawab. Wanta kanan gabata hanga ye kaumma ki turumba du raga na kanu. mut goran Kamu teh ada di sini bilang je beraga. Ana mutte halate ti na ti salen je bara fanga guru kana bula halate ti nya kise. Wisha. Aku aja bang mana kamu kebus dia. Kamu kira kabigao nandenyo. Na arrabnillee nin barbaachisu ijoollee teenya dara maal jechuu jirtan badhaasaa sheerna godhan anu maan dhageenye mee maltu malte Wallahi Ali tu namoota maallaqa waa dhimma kana gartee mi namoonni silaa dhimma keessa seenan warra kaleessa nagaafachuu turanii warra kaleessa waa nagaafachuu turanii anumaa fi Hamzaa fidee naa turumbaa dunumaa tattaa'urratti dhimma kana kaase. Eenyu faadha Hamzaa maal Jabeeffaa gaafatan maal eenyufaa gaafatan maallaqa nagaafatanii dhimma kana naa xumuruudhaaf. haya nuutu maallaqa gaafate Yaa reefu barkanaa wanna godhu ture. alii tokkos jechuu ture Ali tokko jechuu ture. Mucaan reefu immoo gizee immoo Hamzaa anaatu jeef malee isaa mitii je. amma mee Mooritar tanaa namarraa guuraa warra takkaan fuuldura jiru jira. takka badhaasaa fi kennaa fi alii qofa ol لكن أستاذ لما نجي جيبر مجال Dhimmi kee xumuramee jira ustaas. ani dhageenye haa badhaasaa fi barakkabitu أنقسم مجال نجي جيبر مجال دبسنا مجال تقول لك فتوى دبلا نجي جي أستاذني كتير naaf si be Mooritar irraa kaasatti jira yeroo bis. okay, carraa isa dhumaatu kuna ye. Okay, ustaz difa. ani bar khalee naafi Hamzaa Haji dubbanneetiti aboogaa murti guutoon akka jedhu maqaa kiyyaa miti maqaa isaatii miti namni irratti erge haqa qaba murtiin hoggaa akkana jedhuuti akkam jettaan jeen Hamzaadhaan. أبو 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 أبو
intala ergite sani maqaa isiitiin dhuftee paasaboora ol qabdee ana hanga jettu dubbiin tun fudhataman qabdu kam jettaan jeen Hamzaadhaan kalee wal mari'adde kanaan Hamzaadhaan osoo ragaa aliin dhiyeessine osoo naasaa takkan goone yakkamummaa kiyyaaf ragaa turumba duraa naafuta. Eegiga abbara ijaan akkana naa godhe gaalaa loggu takka akkana naa godhe amma ati anamma bar anis akkuma keetettiin barree kun tana yaamamee ture jaaniin neemanii barin Hamzaan akkasuma yakkamaa ture dabbaan malee. Sarrakkoo miti ta yakkamaa naan afaan guutatee yakka kiyya ragaa naafan. tole ayyi akkanaa gootu immoo dubbii Hamzaa Haajiitti kanneeti Hamzaa Haajii haa dubbatee gaafatu. Okay, akkas taanaan namni eegatti qabe amma takka ol naan rabsaa jiruu fi ammas keessa naan rabsee wajjin ta'e waan takka dubbadhu. Takka anaa deema takka turumbatu deema. Bakkoo kwaa carrisaan. Ani dabbal. Sirri jenna marfa dabbal bakkoo carrisaan hin jirtu. Carrisaan kala dubbii dhumaa jechuudha bakka. Ustaaza siin jaalladhami. Dabbala mara sanii barmeedha gagee. Bakkoo kwaa bacarrisaan. Kana murfastaa hin danda'u caayaa kana. Kana goonaa ta'e akki. Yes. Yakkaman jinaan isinin nama shakkama jaama. I don't know what shakkama dabalatee dura. The fuck you. Shakkama bareedara koo qabu namni nama shakkama. Shakkama yoo nan jiru inaadhaan. Yakkama namaan hin jina akkuma shakkama jaaragaa tokko malee. Ayyi akkana goona. Bakka yakkamaa sani. Shakkama deebisa. Waanuma gurbaan sitti himatee yakkamaa jechuu barbaadeeti malee dhimma Baala keenyaati fi shakkamaadha obsu naan jee uksan billaa hanga takanaarra. Turumbadu maatiin kan naatummaa nurraa gaafate mee bakka sana. Waan takka waliin naaf jirtu isin taatu jiru aan difaman jiru. Isa anaadha namaatu keessatti jalqaba haasawutti jiraam yakkaman jiru. Waan salaamu alaikum ustaaza biyya hin jaman wanta Jaataan jiru. Eenyutu haadha namaa arrabsi jalqaba. Gabbaadhi. Anaa warus ni arrabsa nama ifidaan gaana dabre anaa dura adasa arrabsa. Duras timbuunian jakkama sin genne shakkama sin genne salaamu alaikum sin genne nageemarraa haatee yakkama dhaa kun hangette raga tokko malee. Okay. Geeffadha. Eenyutu arraba eegale. Dura turumbatu yakkama ati yakkama haus yeeni. Dhaabaa bilayyoon kaasiniin kun nama gurguddoo amsa maali? Amma yakkama jechuun nama kun laala akkasitti haagoon abdata. Yakkama jechuun abbuma fedheehuu hanga dhugaan ragaan irra mirkanaa'ee namni kun yakkama jedhu manni murteetu yakkama siin hin jiru shakkama siin jamale abbaa murteetu eegas murteesse booda yakkama siin jala saniifudha haasan jalaahi yakkama jechuun isaati shakkamaadha booni shakkamte jaari dubbadha reesin sirri hasawa akkasii bar akkasitti namni haaruun jiru yoo haaree isaa deemu namni shakkama jeenii haaree. Shakkama dabbaa Bar bakka sana haasawaatii walii galaa jennee barkaa dura. Wanni walii galchu jira. Arraba miti. Shakkama yoonje yoo arraba irraa niyyaa qabaachuu baate yoo fiiguudhaaf kan dura didee fiiguudhaaf kan niyyaa qabaachuu baatu taate ayyakkama yoo jedhu dubbiin Andi gize. dubbiin Kitaaba shanii sii baasan ka turumbatu na arrabsu jiru koo akkasumatti. of course. Amma bara waan biraatiin Qulqulluu yaa jeena goota habiibi abbaa dhugaa saafuu biyya onse gudakka yaa diyaaspoora waan kana du diaspora da ya of course koo yaa kana dura baje okay am miskin Qur'aana te kana oltu guyarra waylakum لا لما نتقول وانا مكانها تنجيبها في أرام ما تقول لي أتلي دي سر يوكن الناس أوكي أنا سافر أنا سافر itu dia balik dia mudenda namun dia mudenda oke coba jawab saya kana bagwan berbala zaman tanah kana karshi di bela mata na ferang kul itu I don't know karshi di bela mana mnije nama mana mati tahu juru bro Hamza nama mana abang kuma di bela masih inje na berjira abum mana ganda kana tuana ada ganda sini ume sarragan tiga barakon juru mani ايش ماني بلا مقابل كنت هاي ترى نقول اجندا انا نقول زي هاي متماني في وتقويا والنيات تنقيات
if qulqulleessi ati qarshii kuma Dabala dhibbaa maqaa nama gaafatan guddummaa nama ta'a. Mucaa mana keessa hojii galtan. Okay. Turbadu. Akkana godhu. Teessee walitti deebitan. Aye. Ati dura fidin idis, ati dura fidun qabu. Dabbal si na dura dubbii si amne firraa qulqulleessi chiboota akka dhiiraatti Laayibii dhufeetiin isin kabajee isin bira dhufe isin hin dubban hin dogoggora hin jarjar warrummaa hin caayaa taa'u jirtan kanummaa manguddoo taatanii na yaamtan na dogoggortanii na arrabsitanii kijiban irra keessanii ifa manaan jaa haasoo kiyyatti fufa. Hayyee nuti laal nuti beektaa qooda sii kaayuu kaane yakkamaa naa gaafadhaa jette sii gaafachuunuu deemu haadha isaa tuuyte inninis haadha teetii dabree dubbii waliin baxabbaxa dhaggeeffatu haasaa jetteemi haasaa jetteemi. Ishi yakkamaa inni naan jee naa gaafadhaa jette bakka nuti sii gaafachuu kaanetti aboo hogga nuti jenne haatee afaan kuttee ummaa isaa tuuyte. Hoggaa kana inninis haadha tee tuqe isin lachuuti asitti bocorraa hixan. Wanni bira jiru malee amzaa fi afaan makanitti taadhatii tuqee nama sun hin jennaan dhugaadhaan haa tuqee haadhasaa ani booduu ani tuqaan jakkamittiin tuqanii beektaa dura sun tuqu yoo na buutanii tuqa itti qabuu hin danda'u. Laatti dirqama if qabuu danda'u qabda miidiyaa irra jirtaami nama dila kanarra jirtaa hawaasa guddaa kana dura ta'eesaa dirqama if qabuu danda'u qabda namni hawaasa dura taa'u tokko bakka itti waan akkasii jedhamu saalfachuu qaba afaan guuttatee namni haadha namaa tuquu miti. Hin jiru wanta haadha dhiifama gaafataatti ta'e ka'ummaa kiyyaarraa na fuudhe. Bakka asirraa tumu. Hayyee karaa gabaabaa gurra. Turumbadu wanni nuti barbaannu sagaleen isaa deemi. Turumbadu wanni nuti barbaannu ayini mucaa bahuudhaa miti. Kana mallee faadha miti. Bakka san dhiifama nu jeeni inni bakka haadhaa dhiifama si haa gaafatu karaa mucaa kunna. Haa jecha tokko waan dhumatu kun. Fadhaa duraan duraati. Ani amma signaayin taa'ee motora haadhee goota nyaamti dubbaddeemi. Yoo jeequmsaa fiiguuf taate qaata kan saa walitti isnaallee waan harharee ka'ee fiigaa kuti. Hayni aboo yoo jettan taate anis hayni aboo binas taa'u jira. Wallabbiin bakka biraati obboleessoo. Afaan arrabni madaa isin hin qabu dhugaa rabbi. Namni akka namaa baasu nama guyyaadhaan arrabsaa ooluu miti tajaajila. Si hojjaasaan jiru. Ganas si arrabsa. Isin arrabsine maduraan eegali malee si hojjaasaan jiru amma dhaabbadhu. Tartiiba naasonnaa. Eega akkas taate gaana arrabsaa gaafachuu hin dandeessu. Aboo isaaniitti asitti haasawutti hin jiru ati maanuus nanutti haasawu jira. Dhaadannaa siin arrabsaan dhaggeeffadhaa oo. Fiiguu dabbaal inni sin gaafata. Jalqaba durumatu mataan buusi mee waan gaafachuu barbaadde as keessaa dubbii kana keessaa baasi. Inni sin gaafatu bar dhiinsisan isaa si gaafatan. Okay turumbatu wajjin haasa'aa bitaa taate chiboota badhaa sana galchi. Okay. Turumbatu sin gaafatu. Sin gaafatu. Amuutii isinitti hin kaafannee agaree kun tanaaf please. Anaan waan arrabsaan jiran dhuguma jirtuun dubbataa jira malee. Wal mari'attanii waan akkanaa godhaa turtan. Tanaattuu akka tana duraatu wal burjaajessuu fi wal nyaatuu fi ibiddaa fi jilbaa wal fixu tanaan nu ga'e dhaggeeffadhaa. Ammallee wooma sanii jirtanii jabaadhaa. Ani immoo turumbaduu kiyya haram deemta qo'e jechaan. Wanni nuti jechaatiin hin jirru mucaa yakkamaa naan jee na gaafadhaadha. Malee waan ammeenya biraa keessa eenyu keenyas keessa barii namni wal quban qabu. Mee waan kana keessatti namni tokko wal quban qabu. Mucaa kana asirratti osoo naa keessas eenyu himatanii. Wanta kana waan ati wal marii jettu kan namni tokko quban qabu. Yaamaa asuma waliin jennee isuma kana warraaftaa abbaa 200 ganaa ja'an jennee yaamaa jennee. Obboleessoo takkaan sin jeera takka. Ani amma yakkamaa jechuun haadha tiyyi biraa wanni isa geessan jirtu. Minna amma murteen ammure kun maali? Murteen ammure san amma osoo agartuuti. Wal mari'attanii dhuftan jettee gaafa deemtan maate qaba kaafeeti. Yaa wal mari'attaniiti yaa. Ishi ana amma murteen ammure kan badiidha. Murteen ammure badii ture. Tante ati hojjas turre garuu tiimni mari'atee duraanuu dubbii kasallaaqaa ture waa burjaajessaa ture. Ergama fudhatanii dhufan. Si galtee itti fufaati an turumbatuun nama arrabsu dhugaa. Ani bara dirree taa'ee waa arrabsu jira bal'aa. Nagala gattu kaa laala viidiyoo nama arrabsa dhugaadha. Ammoo kan inni arrabsu baalagee fi hattuu akka dabbaal kana kan inni arrabsu. Okay amma dabbaal duuba badii wal jaaree. Obse guutaa akka turu. Amma dabbal badiin qabu bakka wannummaan himannummaan kun 200 sobee juwaatanii baraala kana. Injiru badiin himanni sobaa miti dhibbaan dhibbatti waliin inni fiigeef hattuudha. Kana malee waan inni hannaan kijibee nama daa'ima andareejii gudeedee hidhame artistiidha qabsaadha jee inni gargaarsisee na bira jira ragaanaan.
yakka onni je koy amma bar amma okay abbaan isaa himatu eenyummaa kadhibba lamaanii himatu eenyummaa laki kadhibba lamaanii dabbaan himatu eenyummaa adda baasa koy turumbatu yeroo takka jedhanaa ture badhaasa kadhibba lamaanii himatu kun eenyummaa dura Ali Asdebi, Ali bilbila coba Asdebi. Maka Ali nanti buat gue sih, demam biran tuh bisin apa aja. Mal tak ada sini. Mati ya bar mambani kita mal tak bisa, Hamzah gitu mereka kami udah. Maksudnya balciru saat ini tuh, ada balir rete kada gitu, woi. Oke, badhaasa nama bisa kutak. Maka Ali rete biman tuh, maksudnya bal sih gue. Awal bira khai. Ali warre pesan jelaskan itu pada kono. Akan manu orang gak bisa nih duranu nomor lek kayak sini. Badhaasa kutak kau mana kudis. Aku mau turun batu nubatin tu pada ni sebutak. Tayal kaba. Hai, kopi. Ya, tayal kaba Devin Devsa. Ani untuk makan seruning kaba aja. Wannan tu wannan berles tu jirate. Raga ada nabasa. Ya kama nak goda rakon injuru. Ta. Olji nutiasa ila kane. Gini olji nutiasa umat kita. Ini sudah bila ini. Aku Hamzah ni pun nama biaya bulcu kau yang kami sejitu kan ada beberapa seri yogana. Cuma di gurgudda asdira amma cuma di sana Jabal ana ma taali tikena tadra baga ka yagartani baga ka yana bartan an timbun fi nabwe e gana nabwe boda haratin da kiyan madina bani gurban len nakaka jalo ko yero hundala baka ada tanatti bira ko tidis me dista kanadi sa abdata fi nim kila dam da ya please yakama sinjo yakama si yatamale dimma hadat okay unda balage atiyo unda mata ko fansi gamma ko makala sakana unda ay nama ko shalatu nanji simi kana ifinja ala qur'an nabiya muhammada gafa kafan ballat khuni hada nama to qur'an ko romo to ko fan ana badida to gora nimbe isam mo iso bisinta matang gafa ka boka abo matang ulo ni ka bala ulo da gafala Ono, assalamualaikum. Ana idin jauh, ana nama ni tuka garummo Hamzah. Oso ati durana tembuin, hada teti seti simbu. Aku mati magar. Tajala tadi enggak datis. Durai kuma bana buana nabu. Gana buani bo dan kalian ada daku. Mana durana mati tembu. Fayata. Tahu boleh sekali yani dah raga nakan nanti anda riana satela. Thank you. Tufa. Ali boleh gede sih bo. Lo masih dibunuh. Oke, Hamzah, waktu Jifrodo. Hamzah jiti Hamzah. Ali time video apa ya kumare fun tanahi mattezanitti dabbal gafa gargar sakana na cina dabbado hay ni khiyakum dibbe sadde murtiguto rahana ba ujette namatti ergatte wan inni namasanin jefi namasanin li asnu basira ga wajin archi kuma dibbala majette amma zrade bito cunde gumono kon ratti umamen beita operasi khiya sunin le gadde boga kana wana kana barne ragi je janna bokka cuman famous berajra lal dabbal guya sun live jira berata ujra itu ni berata ujra wara famous berajra isane sima kamin anje awo haka yana basan anna ma fade wato dabbal drum mana barabadat inte blibla sati na timinjen akaset guya sun dabbal live ke saro murasa ve na dubise guya kan le blibla na blibla na dubisani dabbal ke nyukron nadurata as rakkana jiru hunda gubba jararra kaase gubbati timadde dabbala wana kanate abona kanate je haje tu machuman challise egas gurba gafadde bokka mise jannan kuno ni jirameti amma sibe dabbale sinjanna ajo gurba ne sebre jira nama garafa ko jiru meti awo ko mari bala mas gafati hinanje kuno asmi jira gurba se bade sfidu ganda anyinga buzuni kuno dabbale sindiro jira gafadda ga jira nyana haye dabbale manno khanaf debisan kemera ganke raga khali soal sultan Semua mata isat, yang mau ini aset je, asal guru lagi. Tadura, tokofa, itu yang nak beresin behu, lama pa, wal magalat khalatin aku nama behuan. Aji ini nih harapan dia. Amza itu buku jalan beru ya nu. Indah kadung fati, anak kadung fati, nak nama, nak tu bisa aku kena semeti mati behu. Mantu dia set. Boleh sekali Adam jama, mana walinjir. Amma mana kesal walinjiru, itu beliau mundanda, asar Rupudanda. Baru lagi apa masalah sunadum kofamiti. Bayanum banati shogo de badasa kutak. Bayanum banajira hada mana bayanum banajira ibro khenya jira ada mana ibro banajira Adam ji nungkulun wali family da. Mana wali hidayna wal bira bunu ina chu. Waras kasiro ni biya kawante.
gaafsan Hamza maalaa soonee buunesi fakkaata gaafa ati fi murtii wal dhabdanii haadha wayii takkaa yeroo jirtu Hamza Paan gargaarsa kanatti hambisan ka jedhuun ummaa san gargaaraa turre dubbii murtii gosa sanitti ture. Laayivii irra turre laayivii anaa cufee bahee bar murtiin nama kana qofaa murtiin kun hattuudha murtii kana hin deeggaranii naan jedhu gurbaan sun gaafsan osoo hojii mana jirru. Ani gaafsa murtiin deeggaraa ture yoo agartee itti si duraan dhaabbachaa ture. Gaafate murtiin doktore Isaanoo maal godheettu murtii hojii waa wunni shariika ta'anii fi hangara murtiin jira. Amma salphattee na yala jechuudha malee ayyoo. Qolee sana xiqqatti teetira ol butuun barbaadini. Achirratti mucaan maal laanja mucuma hojii mana keessa jirru murtiin kun hattuudha dabbaan murtii kana hin deeggarini dhiisii naan jedhe. Murtiin kun maal ta'ee eegannaan barakkatti obboleessa kiyya kajarman jiru tokkorraa 800 nyaatee naan jedhe. Waa'ee 800 murtiin hatee kana ani yeroo jalqabaatiif gaafsanii hin dhaggeefne. Gaafa waan kana dhagahu abbaa dhimma irraa hin dhagee osoo hin taane mucaa saayibaa kan hojii jiru kanarraa hin dhagee. Mucaan saayibaa kun isa hojii walitti fira. Okay, mucaan kun kallattiin na barbaadee na argate osoo hin taane inni nama Adam jaamu kanaan dabbaan hin nahimi jeen I think hiyochi dura ta'an hin beeku. Halkan sana immoo egaa Adam sun 800 namarraa nyaate naan jee booda anaatu abbaa 800 irraa nyaadhame san meefidii jeen. Achi booda Adam sun bilbila isaatiin isa kanarra bilbilina fakkaata. Qabadhu kaa dubbii tana. Achi booda hoodoo dubbisi dabbaan labiree jira jette kanne. Naaf inni wal dubbifne. Maqaan keenyu argettiin daladhee karaa kumbulchaa minaa minnaan jee jarmaniin jira naan jedhan fakkaata. Hedduu wajjinaa soine Augustin illaa jirra bee nam hedduu waliin jirra baatee bula jira waan ta'eef. Rakkoo tana natti hin rakkoon bakka jirtu. Hayyee waan kana osoo miidiyaa akkasiin jenna fakkaata wantoota gurbaadha. Osoo miidiyaa irratti hin baasne murtii walitti dhiyaannaa keessaan sii gaafadha obboleessa riyyaan jedhe. Okay naan jedhe jawalli kaadame xiyyaa miti waan ta'eef jawalla san cufatee mucaan kun innis bahee anis bahe. Amma gaa akkuma reefu ta Hamzaallee namaan naan jee sanitti dabbaala akka 200 gaafate ammallee namaan naan jee waan ta'eef Hamzaa hayyi kabajamoo kiyya waan naa gootu nama Adam ja'amu san kadabbaal nama murtiin nyaata kanarraa 200 naa fuudhu 200 maallaqaa fi anaan murtii irraa fuudhaaf ka'an jee san as gastirra naafaa dhiyeessu barbaadu bilbilaan kallattiin haa bilbilu nama sayyaamtaniiti dabbaal 200 san akkamitti gaafate jettanii naa gaafattanii jechuudha. Hayyee bareedaadha. Nutilleen waan san godhuudhaaf dura akkuma Hamzaa Shejjaa birsanitti dursinee nama nuufidi jechuunidha. Wanni irraa oollee fi Hamzaa waan asin jirreef maqaa isaa qulqulleessaa turre. Duuba ati amma waan bira jirtuu fi kallattii irratti afaanuma irratti waan kana nuu deebisii jennee si gaafanne waan ta'eef ammaan tana gara Alii deebina. Ali obboleessa keenya akkasumatti inni afaan irratti kun akkana namaan naan jee anillee bilbila namaatiin hin dubbisa malee xiyyaanee miti jechaa jira. Mucaa san mucaa dheengaddaa san akkuma kareefu san hin nuufidi haanuu qulqulleessuun illee waan kana. Okay, ayya daqiiqaa Ali yoo qabatte bilbiliif takkaana bilbilaaf rakkoon hin jiru. bilbiliif ati ati man bilbiliif Akkan godhe haa wal bira Ni jaarrete yaani atumaan bilbil lakki. lak ati bilbiliif Laawandi godhe haa bilbila Laki, abi biri ya bal, Laanin bilbil. Aragaan kallattii bilbiluu hin danda'u. Itti bilbilin.